An waan hedduu dubbachuu hin barbaadu. Sababni isaa Yesuus jireenya kootii fi fayyisaa lubbuu kootii godhee waan fudhatee jiruu fi kan dhiigi isaa cubbuu kamirraa nama qulqulloomsa jedhichaa yeroo dubbatu Yohaannis 1:7 Daawitiillee ni dubbatu akkas jedha. Qonna 23:1 Waaqayyoon tiksee kooti kan na yaaddessu tokkollee hin jiru. Inni gara marra dansaa na geessa. Marga lalisaatti na geessee, na obaasee, na quubsee, na waarsee, na galche jedha. Kanaaf anumaa hin yaadu. Nahoom akkas jedha. 1:7 እግዚአብሔር መልካም ነው፣ በመከራ ቀንም መሸሸጊያዬ ነው። ዋቂ ጎላ ኪያ የሮ ረክና ኢዶ በቃተ ኪያ jedha. ወራብላ ኢዶ ጋሪወላ ሰንበታ ሆሴ ሲኒፋታው Tu barfanera, ti baru basa. Patana patena, agature ture, tu varia chidena. Ui kuleti haka, Jerusalem maka. Chirena pade, kanuyanu iti. Atapade katu, isita kabul kulli. Jesus jira Waaqayyo jira inni ana gargaaru yeroon jira Gooftaan koo jira Waaqni jira waa hunda inni argu teessoorra jira